labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatiin alattis hojiirra oola jedhamu yeroo labsii muddamaatti mirgi namoomaa akka hin sarbamne yaadachiisa Koomishinii Mirga Namoomaa hooggansi Abinii fi miseensi paarlaamaa Itoophiyaa obbo Kiristaan Taaddalaa hidhamuu odeeffannoowwan kanneen bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsame karaa mirgoota namoomaa bu'uuraa hin sarbineen hojiirra akka oolu gaafate. Koomishinichi qaama mootummaa naannoo Amaaraa fi federaalaa dhimmi isaa ilaallatu waliin dubbachuun hojjechaa akka jiru himuun kabaja mirga namoomaa naannicha keessatti hordofaa jiraachuus ibseera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa manni maree ministeerotaa kaleessa naannoo Amaaraatti labsii yeroo muddamaa labsuu hordofee ibsa kenneen mirgoota namoomaa akkaataa heera mootummaa Itoophiyaatti hin daangofnee fi kanneen akka seera idil addunyaatti Itoophiyaa waliigaltee mallatteessite daangeffamuu akka hin qabne himeera. Tarkaanfii fudhatamuu namoota nagaarratti miidhaa dabalataa akka hin finnee fi haala amma naannichi keessa jiru akkaataa hin hammeechineen ta'uu qaba jedheera. Koomishinichi kan irra deddeebiin loogummaa saba tokkoo fi mootummaa biyya bulchaa jiruuf aantummaa agarsiisuun maqaansaa ka'aa kan ture yoo ta'u, naannolee biroo keessattis dhiittaan mirgoota namoomaa haala suukaneessan yeroo irra deddeebiin raawwatamaa turetti takkaayuu callisuu yookiin yakkicha qaamolee biraatti haquuf wayita yaalaa turetti hubatameera. Dhiittaawwan mirgoota namoomaa eega bulchiinsi bilxiginnaa aangootti dhufee as naannolee akka Oromiyaa, Tigraay, Gambeellaa, Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Amaaraa keessattis dhalattoota Oromoo, Tigraay, Qimaantii fi Hawwii irratti raawwatame irra dibaan bira darbaa turuun kan yaadatamudha. Ajjechawwan waraanni mootummaa Itoophiyaa viidiyoo waraabaa lammiilee nagaa irratti raawwate kanneen raayyaan ittisa biyyaa ajjeesee reeffa gubaa suuraa waliin ka'aa ture kan akka loonitti ciibsee qalaa turee fi adda babaa'itti rashanaa ture waa takkalleen osoo hin dubbatin bira darbaa tureera. Humnoonni naannoo Amaaras wayita uummata Oromoo Walloo konkolaataa irraa buusanii dhukaasa irratti shaakalaa turan wayita daangaa Oromiyaa ce'uun namoota nagaa ajjeesanii morma irraa muruun ittiin geeraraa turan akka gocha gaariitti ilaaluun callisaan bira darbaa tureera. Naannoo Amaaraatti dhalattoota Oromoo dhukkubsatan osoo hin hafin yeroo ambulaansii irraa buusanii ajjeesan waraqaa eenyummaa laaluun sababa eenyummaa isaanii lammiileen biyyattii wayita kophaatti ba'anii ajjecha suukaneessan irratti raawwatamu hawwanii fi daa'imman gudeedaman manguddoo fi abbootiin amantii ajjeefamaa turanitti koomishiniin mirga namoomaa falma ofiin jedhu kun waan dubbate hin qabu. Gaambeellatti yeroo ilmaan Oromoo sabummaa isaaniin addatti fo'amanii humnoonni mootummaa gamtaan irratti dhukaasanii lammiilee nagaa fixan Wallaggatti yeroo uummanni dhibbaatamaan lakkaa'amu dharaan lubbuu isaa dhabee kumaatamni ammoo qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'u Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti yeroo ilmaan Oromoo jumlaan rashanaman humnoonni naafxanyaa wayita daangaa ce'uu Matakkal seenanii uummata irratti miidhaawwan dhagahamanii hin beekne biyyattii irratti raawwataa turanitti badii isaan geechisan takkaa'uu karaa sirrii ta'e himeen beeku. Ajjechawwan humnoonni faannoo jedhaman kunniin laga mormor yookiin Abbayyaa ce'anii uummata Oromoo jumlaa fixaa jiran kan dubbatee hin beekne yeroo lammiileen Amaaraa Oromiyaa keessatti miidhaan irra ga'e raqaa qabatamaa fi qorannoon osoo hin mirkaneeffatin shaneetu ajjeese jechuun ejjennoo mirga namoomaa odoo hin taane ejjennoo siyaasaa fudhatee maqaa balleessii hin taane uumuun dirqama seeraa silaa walaba ta'uun bahachuun irra ture cabsuun mootummaa faantummaa isaa agarsiisaa tureera. Koomishiniin maqaan isaa loogummaan irra deddeebiin ka'aa ture kun waraana waggaa 2 Tigraayitti gaggeeffame kan lammiilee nagaa kumaatamaan galaafate Oromiyaa waggoota 5 waraanaan bulaa turte kan lammiileen karaa ittiin bahanii galan dhabaniif guyyaa takka afuura baasee kan hin beekne amma garuu qaamolee wal dhaban hunduu karaa marii nagaatti dhufuun rakkina uumame akka furaniif waamicha dhiyeessaa jira. Akka ibsasaa kanatti bakka tokkotti namoota nagaa irratti haleellaan raawwateera. Qabeenya isaaniirras miidhaan dhaqqabeera. Tajaajilli hawaasaa fi geejjibaa adda cituu dhiyeenya ammoo tajaajilli intarneetii adda cituu quba qabnaa jedha koomishiniin loogummaan beekamu kun. Lammiileen bilisaa socho'uun hojjetatanii galuu akka hin dandeenye fi bakkawwan tokkotti ammoo ugurri sochii kaa'amuu hubachuusaa ibsa koomishiniin kun. Oromiyaa waggoota 5 darbaniif bakka hundattuu bifa jedhamuun danda'amuun lammiileen bahanii galuun kan rakkatan deeggarsa namoomaa dhabuun lammiileen Oromiyaa gama kibbaa fi iddoowwan hongeen hammaatetti dhumaa turaniif Wallaggaa fi Gujiitti midhaan agadaa fi dhedheeraa ta'e kan uummanni facaafate shaneef dawoota jechuun kan qaamolee mootummaa jalaa ciranii balleechaniif dubbachuuf maaltu afaan qabilaata. Gochi dhaabbata koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ofiin jedhu kana Itoophiyaan naannoo Amaaraa qofa moo warreen kaan hin hammattu gaaffii jedhus kan namatti kaasudha. Labsiin guyyaa kaleechaa naannoo Amaaraatti mana marii ministeerotaatiin labsame kun sochiin seeraan alaa naannichatti hidhannoon deeggarame sirna seera kabachiisuu idileetiin to'achuun sadarkaa hin danda'amnetti ce'uusaa mootummaan tibbana ibsaa tureera. Har'a immoo labsichi naannoo Amaaraatiin alatti naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee birootis akka hojiirra oolu ibsamaa jira. Kanarraa ka'uun tarkaanfiidhaaf Finfinnee fi naannessa Finfinneetti jabaatee itti fufuu maddeen keenya ibsaa jiru.
Sababa rakkoo nageenyaan balaliiwwan xiyyaaraa gara naannoo Amaaraatti taasifamaa turan danqamuun sochiin hawaas-diinagdee uguramuu, tajaajilli intarneetii saddaan cituu, ajjeechaa fi miidhaan qaamaaf qabeenya lammiilee nagaa irratti gaggeeffamaa jiraachuu ragaawwan bahaa jiran ni agarsiisu. Walumaa galatti sochiin idilee guyyaa guyyaa naannichatti danqamuun lammiileen naannichaa raafamatti jiraachuun hubatameera. Rakkoon nageenyaa naannicha keessa jiru kan isaan yaaddesse biyyoonni akka Ameerikaa, Kanaadaa, Yuunaayitid Kingdamii fi Awustiraaliyaa lammiileen isaanii gara naannichaatti akka hin imalle gorsaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa obbo Antoonii Bilinkan kaleecha mataa paartii Bilxiginnaa Abiy Ahimad waliin bilbilaan marii taasisaniin walwaraansi naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru kan isaan yaaddechuu ta'uu ibsuun waldhibdicha karaa nagaan furuu akka qaban akeekkachiisuu maddeen ibsaa jiru. Lammiileen Ispeen bakka seena qabeettii Laallibalaa daawwachuuf dhaqanii turan sababa balalliin xiyyaaraa addaan citeef achuma hoteelatti ugguramanii hafuu kaleecha gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Labsii yeroo muddamaa yookiin sardamaa naannoo Amaaraatti labsame kun Daariktara olaanaa tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa obbo Tamasgeen Xurunaatiin kan hoogganamu yoo ta'u, ji'oota 6 dhufaniif akka hojiirra oolus ministeera haqaa ibseera. Labsii yeroo muddamaa keessatti bu'uura heera biyyattii keewwata 93tiin maqaan fi caaseffamni Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa jedhu kan keewwata 1 jalatti ibsame, mirga haala farra namoomaatiin ta'e irratti tikfamuu keewwata 18 jalatti tumame, mirgi walqixxummaa fi loogirraa bilisa ta'e keewwata 25 jalatti tumame, mirgi hiree ofiin murteeffachuu hanga fottoquu keewwata 39 muraa 1 fi 2 irratti ibsamee fi mirgoota akka lubbuun jiraachuu seerota idil addunyaa biyyattiin mallatteessite keessatti tumaman hin daangeffamanu. Labsii muddamaa mana marii ministeerotaan labsame kun ji'a 6 seera ta'e itti fufuuf yeroo paarlaamaan hojiirra jirutti yoo ta'e sa'aatii 48 keessatti dhiyaatee sagalee paarlaamaa 2/3 deeggaramuu qaba. Yoo yeroo paarlaamaan boqonnaarra jirutti ta'e immoo guyyaa 15 keessatti dhiyaatee sagalee 2/3 deeggaramuu akka qabu heerri biyyattii keewwata 93 muraa 2 jalatti tumee argama. Waldhabdee uumame kamiifuu mariif jaarsummaa yaammachuu osoo hin taane qawwee butatee dirree waraanatti fiiguu kan barate bulchiinsi Bilxiginnaa dhiibbaa guddaa qaamoleen biyya alaa irratti gaggeessaniin humnoota Tigraay wajjin mari'achuu danda'us rakkoo naannoo Oromiyaatti ABO WBO wajjin qabu yeroo tokko fakkeechaaf marii Taanzaaniyaatti taa'een alatti bu'uura mariin nagaa itti fufa jedhamee beellamamee tureen itti deebi'ee karaa nagaa waldiddaa uumame furuu hin dandeenye. Osoo rakkoo Oromiyaa waggoota 5 oliif deemaa jiru jalaa hin fixatin naannoo Amaaraatti walwaraansa hamaa keessa galuuf filachuunsaa sirnichi sirna waldhabdee keessaa buufatu lola malee jiraachuu hin dandeenye sirna rakkoo oomishu ta'uu addunyaan hubataa jirti. Gama biraatiin miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana marichaatti walitti qabaa koree bulchiinsaa fi to'annoo baasii mootummaa kan ta'an obbo Kiristiyaan Taaddalaa kaleecha galgala humnoota nageenyaatiin mana isaaniirraa fudhatamuun dhaga'ameera. Miseensonni poolisii federaalaa dallaa mana isaaniirraan utaalanii gara mana isaanii galuuniif obbo Kiristaanii fi mi'oota tokko fudhachuu BBC maatii waabeffachuun gabaaseera. Hidhaan kun har'as kan itti fufe yoo ta'u kanneen rakkoo nageenyaa naannichaa waliin hidhata qaban jedhaman Finfinnee, magaalaa Shaggarii fi bakkoota biroorraa qabamanii hidhamaa jiraachuun mootummaan ibsaa jira. Miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Kiristiyaan yeroo qabamanitti daddarbaa mirga namoomaa isaanii sarbe irratti raawwatamuu maatiin miidiyaaleef ibsaniiru. Namni kun bakka bu'aa uummataa waan ta'eef mirgi himatamuu dhabuu isaanii seerri eegeef osoo irraa hin kaafamin kan hidhame jedhamee ibsamus mootummaan ibsa har'a kenneen labsiin muddamaa mirga himatamuu dhabuus kan daangessu ta'uu fi naannoo Amaaratiin alattis hojiirra kan oolu ta'uu ibseera. Obbo Kiristiyaan yeroo hedduu haasawa Oromoo akka uummataatti xiqqeechuun mootummaa Bilxiginnaa akka mootummaa Oromootti dhiyeechuun qeequu fi darbees muummichi ministeeras akka aangoo gadi dhiisuuf ifatti paarlaamaa irratti nama gaafachaa turedha. Haasawa isaanii mootummaan Abiy Ahimad sirna faashistiiti jedhuu fi dhiyeenya kana immoo bulchiinsi Abiy Ahimad weerara uummata Amaaraa irratti taasisuu fi ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatu atattamaan akka dhaabu nan yaadachiisa jedhu taasisee turuunis warri Bilxiginnaa ilkaan itti ciniinnachuunis ni himama. Egaa hordoftoota keenya odeeffannoowwan nu ammaaf qabanne kanumaa fayyaa ta'a.